kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo itti booharaa irraa barannu hanga dhumaatitti na faana turaa laayikii godhaa. Yoo laayikii gootan viidiyoon kun namoota hedduu biraan ga'a. Akkasumas namoonni maatii chaanaalii kootiin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessu. Hin irraanfatinaa. Gifti to sagale kanna simmo sanu na foto badi ejaba keetitti baduudha koone garoleeto maal jettamo abba karuko takka si fudadhe galeeni ejaba keetitti baddatte sila hunduma kee sirba ozon sirbe maal qaban jedhe abba karuko na ollaan jeekin sagale kana guminati ani jireenya keenya fooyyessana xalaabaas nan jedhe gaabii gadi baasime aduutti gadi baasi gaabii daafinta sirba warra Sooddoo sirba baay'ee namatti toluu fi nama bashannansiisu akkamitti akka isaan sirban ilaallee walitti haa deebinume. Warra Sooddoo sirba warra Sooddoo akkanatti sirbani. Isa warra Guraageetiin wal fakkaata jechuudha. Itti dhiyeenya. Hedduu namatti tola nama bashannansiisa sirba warra Guraageetiin wal fakkaata. Kondomina kenname. Tol. Guyyaa lammaffaa. Kondomina kenname. Guyyaa sadaffaa. Sinatti dibina nunan beeka waansa. Guyyaa sadaffaa. Galatoomsi. Obbolees. Man. Yeroo hunda suuqii kana deddeebitee kondoomii bitta. Maaliifi? Maal rakkina qabaree? Qoyaati jaalalleen qabdu. Lolleeti malee isheen jaalallee koo turte. Ishee aarsuudhaaf an deddeebi'ee bitaam. Isheen jaalallee isaa waan turteef ishee aarsuudhaaf deddeebi'ee achi. Beeku. Harreen wajjin jira? Ana wajji. Maqaa kee? Beeknaan. Ash gaafin tokkoffaa mana namaa keessummaa deemtee kophee kee oftii baasuu sodaattee beektaa? Hin beeku. Osoon sobiin deebisi. Beeka. Hafuura dha'uu danda'a kanumaaf jechuudha malee waan biraatiif miti. Ayyee ilmoon Oromoo viidiyoo kanaan isin bukkee gee namni tokko hanga dhumaatti osoo ilaaliin bukkee akka hin dabarre adaraa Waaqayyoon isin jedhaan viidiyoo koo ilaalaa jedheen beeku viidiyoo kana garuu hanga dhumaatti naa ilaala adaraa Waaqayyoon isin jedha. Jaarsi asirratti argitan kun jaarsa Oromooti naannoo keenya irra baay'ee deddeebi'aa gaafiin saantiba nu kadhataa saantiba amma humni keenya dandeenyee hin gargaaraan turre arra garuu guyyaan irraa guyyaa addaa ta'een arganii jaarsi kun mana jarkaanni isa dudduubatti argamu keessaa mana nyaataa dudduuba isaa gaafa galanii mana sana keessaa peestaaliidhaanii nyaata kadhatee fudhatee bee gaafa nyaata kadhatee fudhatee bee immoo akka tasaan viidiyoo waraabaa ture gara jaarsa kanaatti qabee waraabuu jalqabe isaan booddeennaan akka inni itti kenneef argaa jirtu waan baay'ee garaa nama nyaatu. Namtichi amma nyaata harkaa fudhatee deemu kuni dudduuba kootiin dhufee darbee jaarsa bukkee kana bukkee dhaabbatee gaafa inni gadi ilaalu jaarsi kuni namtichi kun akka inni beela'ee jiru miira isaa hubatee kadhatee kan fidee laallee hojjetee osoo hin taane utumni isaa dandeemu hojjetee kan fideerraa jaarsi kun akkam nama gargaaru akka inni danda'u hubachuun isiin dhibu kan kadhatee fideerraa ammaaree harka guute ammaaree kennee fi anis laphee kana rukutee baay'ee gaddeen gara isaatti gaafa deemee afaan nakaa jedhu akka isaanitti afaan nakaan illee argataniitu Oromoon ani beeku angidee laphee Oromoodhaaf kenne waaqayyoof galanna ta'u Oromoo keessatti dhalachuu ko arran gammade. Jaarsi kun osoo qabeenya qabaate akkamitti akka inni gargaaruu danda'u jechuudha nama rakkate hundi keessaniyyuu viidiyoo kana irraa ilaaltanii hubachuu dandeettanii waan baay'ee nama gaddisiisu viidiyoo kana like share godhaati akka namoota hedduu bira ga'u taasisa. Hanga dhumaatitti ilaala modeelistii ajaa'iba. Mal karaa deemuutti jirti moo? Karaan bareedu.
Viidiyoon itti aanu kittaannaan dubartoota hafuu hin qabu itti fufuu qaba jetti haa ilaallume. Akkam nagaya? Nagaya. Mee maqaan kee? Mariyaan. Eenyu jette? Mariyaan. Mariyaan gaaffii si gaafadha. Absummaa yookiin kittaannaa ni beektaa ka dubartoota? Ka qaama sala irra muran. Mee waan suni afuu qaba moo muramuu qabdi jettee yaadda? Muramuu qaba. Baay'ee yoo murame fayyaa dubartootaa irratti miidhaa ni geessisaa jedhama. Mee ati akkam jettee yaadda? Akkam jettee yaadda? Irra taa'u muramuu irraa wayyaadha akkasumaan yaadaan. Faayidaa maalii qaba? Faayidaa waan qabuma. Dubra hin cacceehan dhiira jalan cee qabbanaawanii ta'an gaa yoo muran yoo irra dhiisan laakiin oowwanii deeman. Oowwanii eessa deemu? Hin ta'u gaa akkas. Oowwanii deeman yoo irra dhiisan. Oowwanii deemanii kanaaf dubartiin tokko muramuu qabdi. Muramuu qabdi. Kittaannaan dubartoota aadaa boodatti hafaadha akka yaada isheetitti jechuudha sababa ishee keette kittaannaan dubartoota dhaabbachuu hin qabu itti fufuu qaba jette haala kanaan ibsitee jirti isinoo mee maal jettan yaada keessan koomentii irratti na barreessame. No. Si, Boni. Birri maali? Adaraati ruttiiko. Adaraanatti heeru. Atoo tiistadha maali na jiraachisu fire. Daayilaa. Maal rabbeedhi kun qabeenya caaluu miti. Malaaxaa koo kanarratti qamadii kilaastaraan hin facaasee si jiraachisa. Daayilaa. Akkas taanaan sitti neeru maqaa. Dhugaa jedhame. Dhugaa waaqa. Garuu maastersii qabdaa garuu. Maastersii. Hin qabu. Ati dhuguma maastersii hin qabdu? Hin qabu. Daayilaa. Maal natti heerumuudhaa dhuftani? Abadhee tana famalee na maastersii hin qabne fuudha. Gasoon kun. Qottoo. Waliigaluu dhabanii haala kanaan gargar deemanii jiru barnoota guddaa namaaf ta'a viidiyoon kun. Nimaan jaalalaasiif jedhee lolaasee rakkina foondumaa simaaf jedhee nobsee muka na godheera yaanni kee na goskee gaafa dhibbuu gaafa rakkoo anaafati harka tokko kanaaf jedheen si qocola ani cabnaan si tokkola utuu lafa taa'ee ati narra deemte baay'ee natti tola duunis ka'uunis jaalalu maaliidha biraapor. Yondwe jalalin yonke jalalin ka I love you my much asimale waan qaba mukillee baala qaba. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon har'aa kana fakkaata viidiyoo kanniinitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba yaada viidiyoo kanniin irratti qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessuu hin irraanfatinaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.